Uummanni Oromoo sirna gadaa cimaa ta'een tokkummaa isaa cimsatee bara dheeraaf jiraataa tureera. Hanga xumura jaarraa 19 irratti nafxanyoonni seenaa fi aadaa isaa balleessanii gabroonfachuuf itti duulanitti. Duula kana bara dheeraaf ofirraa faccisaa tureera. Xumura irratti gara jabummaan sirnichaa olaantummaa argate uummanni Oromoo cunqursaa sirna kanaa jalatti kufe. Bulchiinsa sirnoota nafxanyaa jala wayita turetti takkaayyuu bulchiinsa isaa osoo hin fudhanne bara dheeraaf falmaa ture. Qabsoon kun hanga hundaa'insa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootti qaama cimaa hoogganu hin arganne. Hooggansa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin uummanni Oromoo sabootaa fi sablammoota duukaa sirna nafxanyaa ofirraa erga fonqolchee waggaan 12 ol lakkaa'ameera. Yeroo kanattis uummanni Oromoo abbaa misoomaa, nageenyaa fi dimokiraasii ta'eera. Mirga ofiin of bulchuus gonfateera. Dhaabbanni Uummata Oromoo injifannoo kanaan gahe dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo erga hundaa'ee waggaa 25 guute. Barmeetiin hundeeffama dhaabbatichaa barana kabajama. Ayyaana kanas sirna miidhagaan kabajuuf qophiin taasifamaa jira. Kabaja ayyaanichaa sababeeffachuun itti gaafatamaan waajjira jidduu galeessaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo obbo Dhaabaa Dabaleen gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Obbo Dhaabaan akka jedhanitti ayyaanichi bitootessa tokkoo kaasee sirnoota adda addaatiin kabajama. Sirnoota kana keessaa tokko marii paaneliiti. Ayyaana kana giddu galeessa godhachuudhaan marii sadarkaa adda addaatti gaggeeffamutu jira. Mariin kun hooggantoota dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo akkasumas miseensota dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo akka waliigalaatti immoo uummata bal'aa waliigala wajjiniin mariin kan gaggeeffamu jira. Haaluma fakkaatuun beektota adda addaa yuunivarsiitota adda addaa keessa jiran akkasumas iddoo adda addaatti jiranii fi biyya keessaa biyya alaa jiranii wajjiniin mariin ni gaggeeffama. Inni kun akka waliigalaatti marii babal'aan waa'een waggaa 25 kana keessatti hundeeffama isaarraa kaasee duubatti deemnes qabsoon uummata Oromoo hundeeffama dhaaba kanaa wajjin walitti qabsiise maaliin qabsoon uummata Oromoo akkamitti dhaabbata kanaan hoogganame sadarkaa kanarra ga'e bu'aan inni agarsiises maalinni qabsoon uummata Oromoo immoo qabsoo uummata Itoophiyaa wajjiniin akkamitti walitti hidhama akka waliigalaatti qabsoo kana keessatti bu'aan gama dimokiraasiitiin gama misoomaatiin gama nageenyaatiin argame maalinni kan jedhu irratti marii babal'aan kan gaggeeffamu. Kana malees hiriirri deeggarsaa sadarkaa adda addaatti ni qophaa'a. Miseensonni deeggartoonnii fi uummannis bal'inaan ni hirmaata. Hiriirri deeggarsaa sadarkaa hundatti gandarrattis deeggartoonni dhaaba keenya miseensonni dhaaba keenya bal'inaan kan itti hirmaatan akkasumas sadarkaa aanaattis uummanni keenya deeggartoonni keenya miseensonni keenya kan itti hirmaatan sadarkaa godinaattis akkasumas sadarkaa naannoottis ayyaanni kun kan kabajamu ta'a. Wanni gurguddaan giddu galeessa godhatu kaayyoon ayyaana kana yoggaa ilaalu gama tokkoon dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo erga hundeeffamee kaasee waggaa 25 kana keessatti bu'aawwan ni galmeesse maalinni kan jedhu karaa hundaan kan sakatta'u ta'a. Gama dimokiraasiitiin gama fedhii faayidaa uummata Oromoo karaa ittiin kabajamu gochuudhaan uummanni Oromoo ofiin akka bulchu uummanni Oromoo abbaa aadaasaa abbaa seenaasaa akka inni ta'u uummanni kun gaaffii siyaasaa kanaan dura uummanni gaafachaa ture sun dhaabni kun deebisee achirraa bu'aa argame kan jedhu kan bal'inaan kan irratti mari'atamu waan ta'uuf gama kanaan injifannoowwan argaman sirriitti ifatti kan mul'isu. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo dhaaba misoomaa waan ta'eef sirni gara biraa ayyaanicha ittiin kabajamu hojii misoomaati. Injifannoowwan hojii hanga ammaatiin argamaniin cinaatti kallattii hojiiwwan misoomaa dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii gara fuulduraa irratti injifannoowwan hojii hanga ammaatiin argamaniin cinaatti kallattii hojiiwwan misoomaa dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii gara fuulduraa irratti hojjetaman irrattis bal'inaan mari'atamee waliinii galama jedhan obbo Dhaabaa.
ayyaana hundeeffama dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo barmeetii sababeeffachuun hooggantoonni olaanoo naannoo Oromiyaa Federaalaa dura taa'aa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoof pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadiriin durfamuu tibba kana bakka dhaabbatichitti hundaa'ee daawwatan. Naannoo Tigraay bakka Adeet jedhamtu. Hawaasni Tigraay gamaa gamanaan walitti babbahee qondaaltota kanneen anaa dhufu jedhe. Kunis calaqqistuu wal jaalalaa tokkummaa fi walitti dhufeenya uummata naannolee Oromiyaa fi Tigraay agarsiifti. Jilli pirezidaanti Muktaariin durfamu sirni dargii kan uummata hunkure beelaaf gadadoof saaxile aadaa ofii dagaagfachuun afaan ofii dubbachuun baratti akka ta'e uummata burjaajesse fonqolchuuf bakka itti ibsituun dukkana saaqxuun dimokiraasii fi misooma itti qaaca'e iddoo itti dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo itti hundaa'e Adeet deeme. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo bara 1982 bitootessa 17 waggaa 25 har'aa jechuudha naannoo Adeet jedhamtutti hundeeffame seenaan kan ibsu. Adeet bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraayitti magaalaa Aksuum irraa naannoo kiiloomeetira 40 fagaattee argamti. Biqiltuun misoomaa uummata keessaa baate mirga uummataa eegsisuuf dhalatte kun holqi.